Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafolee hordoftoota walaabatuuf jira jirtu. Amma hirriibaa ka'aa jiralleedha. Akkuma hirriibaa ka'een haasaa Dr. Abdusee tokko arge. Dullatti asan daawwa sanitti likkii isaa himuun arge. Achumaan isinis hordoftoota walaabatuuf kanan affeera jedhee viidiyoo sana mummuree isinii fide. Akka isinitti toluuf jecha arraba takkitti asan daawwa nama arrabsitus mummuree keessa kaa'ee jira. Kanaafuu itti bohaaraa dhaggeeffadhaa isin jechuu barbaadaa asumaan gara viidiyoo isin dabarsaa enjoy. Warra dullatti kanaati. Yoo hidhachuu dadhabda warri firasi nuti akkasiin hidhamtee mana yaalaa deemtu ni goona nuuf eeyyama firasi yoo beektan nuuf hima. Suudi Arabiyaa keessaa namni aalii si beektan ijoolleen san daaboo rabbiif rasuuliidhaati gandummaa yookiin gandummaadhaaf utuu hin taane ijoollee biyya keessaniiti. Yoo dandeessan adaraa ergasii naadiyaa kamaalitti bu'aa turre suudii keessa jirta ijoollee ollaa keetiiti nurraa hidhadhu birrii waan gargaartu yoo ta'e hin gargaara niitiin maraattee galgala keessa qamisii gattee liiviirraa iyyaatti. Gumaataan kan akka keetiiti kan maqaa kiyya waamtee ijoollee arrabsiifte ijoollee natti dirtaati kan maaliiti ijoollee natti dirtaati ati abbaa maali maqaa jimmaa nu nyaatte ijoolleen jimmaallee kunoo amma argaan jira koominti ijoollee keenya aboo rabbiin la'anatullah aleek ati abaaramtuun niitiin galgala keessa rabbiin malee kan hudduu keessa si xallaase nu bakkan buutu jedhanii buuhaa jiru nama baay'eetu yaa abdusse ijoollee jimmaa maqaa balleessaatti dullattiin kun nurraa ittimi nuti kabaja qabna ijoolleen jimmaa kabajaa qabdi shamarran jimmaa bulbuleen warri jala deemtee sheer gootu la'anatullah aleek yaa isini inni nurratti goobse isini inni jala deemee jabaadhu goota ko aboo yagiddi biltsiginnaa yookiin badhaadhina deeggaruuf fokkattuu dhakka keetii gabbaatee jimmaan bakka buutee nama arrabsuun qabdu. Goota akka kootii kanatti la argattanii akkam kan akka keessanii udaan kana dhiiftanii jechuudha ishii sagaraa. Naa madaan baay'ee. Nu hariidhumatu paartii deeggaru qaba garuu dullattiin akka keetii yeroo kanatti qamisiisii uffattee uffata babal'aa uffattee wada attee sagaddee du'aa isii kadhataa hamma rabbiin kenneef shaqqalattee biyya galtee dullacha jaarsaa wayii qabatti malee laayivii ramaa dhabbaa keetii iyyitaati. Ijoolleen keenya ijoolleen jimmaa bakka na buuti warri jettanu mee yaada keessan kun bakka isin buuti taanaan isinuu namaa miti jechuudha. Shamarran keenya warri jimmaadhaa jala deemtanii sheer gootu atis bulguu akkasii warra birrii torbaan bitame qofa. Warri isii jala deemtee sheer gootu warri peejii isii laayik gootee hordofaa jirtu harraa kaatee dhayxee jala seenta taanaan harraa kaatee maqaa jimmaa qabattee maqaa kutaa biraa qabattee isintu akkasiin nama arrabsitu eeda halkan irraa sa'atii sagalitti akka asiitti sa'a sagal akka suudiitti sa'atii 10tti liiviirra teesse nama arrabsitu suusii itti taasiftani hundi xirooftu of bari dura waan taate of bari ka'ii haasa ishii of bari ishii an beekansi kabajee dhiise situ kabajaa ofirraa fuudhe. Komantii koo jala deemtee waan argite barreessita. Beekansi kabajee zimme jedhe. Ati nama kabajamtuu miti bar nama zariin keessan sanyiin keessan nama kabajamu miti ishii kabajaa beeku miti isin. Uummata kabajaan beekneedha isin ishii. Qoshaasha. Likkii keessan yoo isin itti mammalee jiraachuu hin dandeessanu bara. Ijoolleedhuma harsiitu ijoolleedhuma jaruma asliitu kan natti kaasaa jiru sii malee. Ilmi safaarichaa waa siniin kennu mana tokkotti isin aree jechuudha. Gadi baatanii yoo isin nama arrabsitan malee waa isinitti hin kennu. Gadi baatanii yoo isin nama arrabsitan malee kira manaa isin irratti hin jedhu. Kanaaf bitamtanii nama fokkattuun hundi sii jimmaan bakka hin buutu warri liiviirraa iyyitee maqaa jimmaa akka waa jimma xabaqaa taasifatee jimmarraa nama lolaa jimmarraa nama arrabsaa jennaan an gaafa isin fiddaniin irratti ergitan maal jedhaatti jechi jedhu fannaqa. An arraba siisana dhaggeeffadheetan namni gorsuun jiru isinittiin taazzabuudha achi ta'an an feesbuukii dhoksaadhaan akka namaan jedhu feesbuukuma kootiin hin dhaqee waan isin koomintii jala warra sheeru godhuun taazzabaadhaaf dhaqa malee an isiin waa akka namaatti nama taatee mantirii jennaan liivii si hordofuudhaan naqwan warra jala deemee sheer godhu nama 2,000 daawwatu akka keessanii warra sheer godhu nama 100 wahiin lamxiin akka keessanii isiniyyuu lamxii akkasii isiidhaa gadii miti. Warri hundi keessanuyyuu maqaa jimmaa bakka buusuudhaaf kun sandaaboos bakka hin buutu ijoolleen sandaaboonuu of kolchaa maqaa isii irraa jijjiiraa qayyarattee jirti maqaa isii kana booda maqaa isa isiin sabboontuu sanyii abbichuu jettas irraa jijjiiraa maqaan isii zaaraadha zaaraa yoo maqaa muslima erga suudii dhufte moggaafatte malee kun fokkattuun akkanaayyuu eessa kabajaa qaba
xuriin akkanaa ilkaansi illee hirriganne samtuun jechuudha. Akkamitti zaaraa ofiin jettu maqaan zaaraa jedhu maqaa kabaja qabu. Kun maqaan isii maqaa isa dur yeroo bitamtu maqaa isa dur yeroo dhagaarraa bitamtu jechuudha. Dura of bari. Of ta'ii ka'iiti gadi bahii ana arrabsi ishee. Gadi bahiiti ana arrabsa gizee sana gizee of taatee kaate jechuudha. Gubattanii bar waan taatan dhabdanii mee daatanaa bittanii moo maallaa gootaniiti wanti isin akka kanatti gubattani. Deemiiti liistiroo kan kee xaragi. Liistiroo boottii xiraahaa jechuudha. Boottii isaa uummanni keenya gaxariidhaa sangaadhaan ittiin qotu sana jechuudha. Kana deemii xaragi ishee anaan dubbachuu dhiisiiti dalsee gaafa sana xaragdee of taatee of barattee kaate kottu anaan dubbadhu ishee. Hamma ganaa silixaanee anaan dubbatte ana bira geessu hin qabdu ganaa. Abiyyii miti ana bira jechuudha. Saba kootii miti ana bira iyyuu jechuudha. Anasii kan taraa kana jechuudha ishee. An taraa miti garuu isintu taraadha ishee. Hiiqaa miilla kootiitu hin geessu hundi keetu jechuudha. Hundi kee ijoollee jimmaa taatee tokkoon kee jala deemtee ishee ergoonaan anatu likkii si galcha hammati of jibbitu. Yaa waslaafta ijoollee jimmaa dhiiras ta'ii durbas ta'ii jala deemii ishee ergoodhi anatu likkii si galcha. Maqaa keenya nyaattu amma nuti lubbuun jiru. Maqaa abbaa jifaar nutu eegsifata nutu kabachiifata maqaa gootota keenyaa hin nyaattu. Abbittii kee zinnaas kee jaallachuun mirga kee maqaa jimmaatti qabattee ijoolleen jimmaa kooti abbaa jifaar kooti jimmaan fokkattuu akka keetii hin dhalchines hin dhalchus yoomuu. Yoomuu taanaan fokkattuu akka keetii hin dhalchu dhugaan siin jedha. Jimmaan kan inni dhalchu kan akka Dooktor Abdusee yoo suuraa ka'ellee akka abbaa jifaariin kooppii. Mee laala ijoollee Oromoo siin arrabsitu warri nurratti duulu kun warri nurraa Oromummaa mulqu rabbiyaati kan akka tokkitti sandaaboo nuti Oromoodha ijoollee abbaa jifaar jedha. Nurraa Oromummaa mulqu bee gaafa siin nu arrabsitu lakka abbaan jifaar otuu jiraatanii maal jedhu. Abbaan jifaar fokkattuun akkanaan kan abbaa jifaar jettee gaafa siin of waamtee ijoollee isaanii irraa kabajaa fuutu otuu jiraatanii maal jedhu hedduu ofitti gaddaan. Yaa immaa ammaa cabbee. Maqaan kan kee zarituu yoo ta'e malee zaaraan maqaa kabajaa qabu ati maqaa zaaraa jedhuun maqaa sandaaboo balleessuuf takkittii sandaaboo jette dullattii maaliiti malee ati dullattii maalii sandaaboon maqaa keetiin waamamu yaa xurii. Sakni haadha keetii jechuudha ishee. Inni obboleessa keetii wajjiniin guruppii hiitee abbaan jifaar qomaaxaadha. Abbaan jifaar seenaa maalii qabaa? Goojjoo bata kiristaanaa fakkaatu ijaarratee sana jala taa'ee sadaqaa kadhata. Gizee jedhamee arrabfamu afaan kan kee qabdee taa'uu turte jechuudha. Aanatu dubbatee jira yeroo sana jechuudha. Otuu dhuguma beekte jechuudha ishii. Ati taa'iiti ilkaan kan kee sana taankaa sana birrii sii buufnaa dhaabbadhu likkii yoo dandeesse boorcaama. Harmaachi suudiirraa asitti nama rarra'u rarraasaa yoo teessee liiviirraa akkanatti maqaa ijoollee keenya shamarran qaqaalii maqaa balleessitaa boo. Yoo ijoolleen kutaa biraa gaafa isin arrabsite rabbiin sodaadhaa jimmaan hin arrabsina. Jimmaan ijoollee keenya dhowwannee jirra. Dhiifneerra kunoo alliibii dhiisne maqaa sababa kabajaa jimmaa qabuuf gandummaa dhiisne yeroo kana rabbiin kadhannee tokko ta'uu qabna. Jennaan warri xuriin birrii torbaan bitamee jimmaan keessatti wal hore hin dhiifnu gadi baanee maqaa jimmaa balleessuu qabna kutaa biraa arrabsinee jedhee. Nuti warri ilmaan abbaa jifaariif kabajaa qabnu. Warri nuti ijoollee abbaa jifaar yoo dubbanne Oromoon nu dhagahuu danda'u. Yoo illee akka namummaatti jenne abbaa jifaar fakkaannu kabaja Oromummaatiif dhiifnee jirra jechuudha. Diina keessan mataa keessan irraa kan gadi qabe. Girrisoota isin irraa kan deebise ana arraba keessan jechuun. Naa madaan. Baay'ee. Wayyoo! Amma dullattiin akkanaa jimmaan ofiin gaafa himattu bishaan shiniitti of ajjeesuun na qabaan. Wallaahi of ajjeesuun na qaba. An ijoolleen jimmaa tokkoon kan kee jimmaan ta'a yoo dhuguma maqaa abbaa jifaariin eega qabrii keessatti kabajamuu isaaniin barbaada. Paartiin badhaadhinaallee ati jala fiigdee deeggartu. Paartiin badhaadhinaa ati jala deemtee badhaadhina koo badhaadhina. Ijoolleen jimmaa rabbiin obsa isiniif haa kennu. Rabbitu maqaa nyaate. Rabbitu nu fokkisiise fokkattuu nu keessatti uume warra dhakaadhaa bitamte gadi yaaftee jechuudha. Rabbiin nu fokkisiise wallaahi. Dhugaan isiniin jedha maqaan nu badi rabbiin nu salphise hin salphanne boohiin na qaba. Sanuu immoo keessaa ijoollee warra abbaa jifaar fakkaatan kan akka Dooktor Abdusee kana ijoollee ameewaa tokko isin hima fokkattuun akkana ana takkaa takkitti wanti isin ittiin na arrabsitu waa meeqa jettee ana arrabsiti malee an fakkeenyaaf abbaa jifaar kan fakkaatu Dooktor Abdusee ka yoo dubbate akka ilma Oromootti nama amansiisuu danda'u Dooktor Abdusee
mee ijoolluma Jimmaa keessaa naunti isin maqaa isinitti tolchee Abdusee Xawal Waalee jettanii ittiin arrabsan warra inaaftota Xawal Waalee jedhe Dr. Abdusee ittiin arrabsa malee takka Abduseen Oromoo miti namni jedhu Oromoo qulqulluu kan fakkaatu Dr. Abduseedha dhugaa dubbachuudhaaf. Waslaattonni fofokkattuun gabbaadiyaan irraa Oromoo mulquu barbaadu jechuudha. Kan footollee yoo ka'e Abbaa Jifaariin qoccee lafa kaa'amu kan yoo dubbate irraa bareedu maqaa Jimmaa eenyuun qabdi mee Jimmaan mee himadhaa Jimmaan keessaa namuma akka Dr. Abduseetti yoo dubbate Jimmaaf sagalee yoo ta'e ummannillee kun Oromoodha jedhee dhagahuu danda'u eenyuun qabdi hin jirtu hundi siiwama cilee qofittiitu gayyaate Abdusee irratti duulti malee namni Abduseedhaan Xawal Waalleedhaan ala mee Abduseedhaan takka namni biraa kuulloodha jedhe jira hin jiru. Ilma harreedha hudduu harree seentaa maganaa jechuudha. Situ barbaaddate shi ati waa'ee siyaasaatii fi waa'ee maalii eessatti beektaati waa'ee qabsoo eessatti beektaati waa'ee Oromoo eessatti beektaa waa'ee Jimmaa eessatti beektaati atoo safaariidha adabatteen teessu silxeedha namni jedhe jira hin jiru Abduseen Oromoodha warra ittiin maqaan arrabsu dhabeetu Xawal gaannaan jedhanu dhabanii Xawal Waallee naan jedhu malee Dr. Abduseen ilma Abbaa Jifaar dhugaa ta'u har'as boris isin banaa jirtan jechuudha tokkoon keessanii isin beeka maqaa keessaniif lakkoofsa keessanii isin beeka jechuudha isii suudii keessa jirtus isii eessa jirtus jechuudha anaa miti kan isin gaachaanatti gootanii jechuudha isin na gootanii na garagalchuudha deemtan jechuudha mataan garagalaa ishii warra garaaf deemu isinumti akka feetan ta'a akka bishaan gabatee irraa ta'a malee an waan qabadhe tokkorraa garagalu asiin dhiistanii asiin naqalta malee kan akka kootii kan akka hawaa Wallaggaatii fi itakkiisan daabootuyyuu nama nutti kolfisiisaara. Kan diina keessan isinirraa gadi qabaaru nu ishii kan akka keenyaa kana sadan jechuudha. Hin beektan isiniyyuu. Diina keessan mataa keessanirraa kan gadi qabe. Girrisoota isinirraa kan deebise ana arraba keessan jechuudha. Naa madaan baay'ee. Kana na eegaa jiru. Jechuudha. Taraa hizbiin jechuudha safaariin dhuftee anatti bu'uu jechuudha. Salphina kee gadi sii baasaa rashii salphina kan kee jechuudha of kabaje hattu kadhattu jechuudha sobdee ilmaan namaa dhukkubsate jettee googilii keessaa gadi baaftee birrii kadhattee nyaatu jechuudha marzii abbaan kee nyaatu ishii boolla abbaan kan keesseen rabbiin si haasessisu. Eessumatti naangees. An kan na dhibe dubbii maalii narraa qaba waanuma ni narraa qabu wallaaleen waanuma ni dubbiin ni narraa qabu. Saroota haadha keetii ishii saroota haadha keetii yaa mubaarik jechuudha haati kee biyyee haati kee haa nyaatu marzii haati kee haa nyaatu jechuudha abbaan kee nyaatee haa nyaachisu jechuudha ishii ilma kadhataa ilma safaariidha jechuudha situ of salphisee situ of xiqqeesse jechuudha ishii situ of xiqqeesse ansi kabajuun ture.